obse miira keessa nama galchuun dhaabbatuka miskiinni biyya san keessa jiru ka jaartiin qabne akkanatti simatee wajjin ati bira akkana taatu maal ta'uudha maal jechuudha naurino wallahi assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu wayya qabtu baga jiraatanii sinin jedha boleeyyan kiyya hordoftoota kiyya wallahi mucayyoo tu marra hordofu isin jaaladha والله نما عجائبة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله بقى ربي ولدتي دجاسة يجولي أكن جالالان كبجا ولين جرتو جشودا هذا ونمني قرين بيتني بيوتا قدتا كان كيسا قهي نما قاتو جرا والله إبسو والله ما شاء الله تبارك الله سراجة يولالو نمني قرين يولالو نما درية أكسي إلالا جشودا namni garii nammoo beeytani namuma waliin akkana bu'aa bayuu waliin biyya namaa keessatti barsiisuu hedduu gataa jira garuu inni adda mucayyoo tana gadiisii dhaabee sadarkaa kanaan gahee bakka deemu mara uf jala fiduu jira ijoolleen batalayyi amantaa musliimaatti dhuftu kulleen keessanuu namoonni abbaan mana akkana kabajaan qabate inshaallah kanatti rabbiin isinaa milkeessu nama akkanaa kan irra rabbi isinaa buusu كيا مجيون تنجل قبل كريستانة ترتي كناف جدي والله نموت إن شاء الله دفين التدبل مهندا نقول التربي جرى الحاقاسو مالف جدنا نجري نقول الترقم هوي كينا قدارا مالف سبب نساء ماتي فيك كيس جران ليساني جرى ربي جرى في التدبي وان تايفي akkuma obsee seenaa siin dura dhagittan seenaa waa'ee maatii isii irratti obsiin biyya galchee ture obsee jechuu biyya deemtee isaachumatti dhiiftee biyya deemtee deebitee jechuudha gaafa biyya deemtu sanitti maatiin gariin maatii ajaa'ibaati maatii bakka isiin deebitetti isiin qe'ne jechuudha abbaan bishaan salaataa kennaafi jedha waan irra salaatu waan tahaara qabu yookaan waan qulqullina qabu jarqii qulqullina qabdu kennaafi minxaafi jedha akkasinnaan turanii jette yaani walumaa galatti maatii garii keessatti ammoo siqaayii baay'ee argita jechuudha bakka amantaa kana keessatti maatiin isii maatii ajaa'ibaati jechuudha baay'ee irraa gammadeeni wallahi maatii akkasii qabaachuu isiitiif tokkoffaa ammallee wanni ani jedhu jiraate ijoollee gara kana dhuftu keessattuu wallahi abbaa manaa gaarii yoo dhiiras taate jaartii gaarii rabbiin inshaallah walitti naannessee walitti jalfidee walitti ijaaree gammachuu qaraa caalaa akka jarri dabarsitu fedhii qabna waan ta'eef maaliif jennaan egaa bakka as deebite san keessallee akka yaadattee jarri hin cinqamnetti maaf akkas ta'ee akka jarri jetti rabbii ufiin tuttu'inetti osoo rabbii walitti hin bu'ini gammachuun jiraatte jechuudha gamnattillee deebitu gammachuu guddaan jiraatte jechuudha gama sanillee deebitu amma algizee hunda akka shaangulliitii ta'a waan jedhu hiittu keessa jiraate dhagama osoo waa taate osoo waa rakkatte osoo waa dhiphatte rabbiin dhiphinna akkasii isinirraaf haa qabu isiniin jedha wallahi baay'ee natti tolee dhugaa dubbachuu fi miira keessa nama galcha jechuudha akkaataan laaviin jarritti dabarsitu kun baay'ee si gammachiisa walumaa galatti waa guddaa dalagee ibsaan jechuudha obseelleen kaa kun akka kanatti gammachuunis akka kana jira kun miskiinni biyya san keessa jiru iyyuu rakkate miskiinni biyya san keessa jira wallahi rakkate kana kun ummata tiraasii ammachiifte wallahi dhugaa dubbachuu fi duruma ijoolleen tun gammachuun jaraa akkaataan jarri waliin itti dabarsite meediyaa irratti waan lafaa osoo lafatti rakkoon jiraate mucaan kun haganatti mucayyoo tanaasiin gachuu isaa Allahu aalam maaliif jennaan kalaas jarri gizee kamuu jaraaf gammachuudha kun meediyaa irra mul'isan kanatti jechuudha wallahi namatti tolanii gaafa inni deemu dirasii waan isiin taate namni tokko hin tura malee walitti deebi'uun isa shakkii hin qabu inshaallah anallee asumaan du'aa inaa godhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya namni hin tura malee booda isa walitti waan dacha'uun hin oollee fi anaafis akka sinaaf du'aa inaaf gootanii fedhii qabaa isiniin jedha
akkasii kaa'ubsii nu simattanullee akkasii nu eegiin siin jedha immoo kaa akkanatti miskiina of jala facaafnee deemu miskiina mucaa santu garaana nyaate yaaki osoo shamarree hoyii isiin bira keettee yookaan namni jiraatu bira keettee dhufte yookaan namni isa biraan taa'e niitii namaati iyyuu jedhee laallataa iyyuu deebi'a. Mucaan kunillee dhara dalaga qal'aan dharan dalagu ilaalaan akkasii maal aruusuma haarawaa baarakallaahu lakuma innaan hiree nama aruusa haarawaa argate wallahi kasi wallahi baay'ee na gammachiisi jirri lamantuni wallahi baay'ee jara gammada yeroo kamiyyuu maadrii yeroo hordofuun jaalladha wallahi bar nama bira jiru qofaa miti bar numayyuu asin nu cinkite mucayyoo wallahi rabbii waliin jara haa bulchu rabbii waliin isin haa dhiisuu umrii wajjin isin haa dheeressuu wallahi akkuma jirtanitti wallahi khayrii keessa rabbi isin haa jiraachisu jaarsaaf jaartii miti namni akkanaan ollaa akkanaan nagaatu rabbi waliif haa dhiisu jaarsaaf jaartii maalirree san daran du'aayii godhanii fi keessattuu haati manaatiif abbaan manaa gaafa wanni taatee bultii jaraa keessatti gammachuu jaraa arganii nama tokko waanya malee namni tokko hin gammadaa jechuudha. Gammachuu jaraa rabbi walitti haa dhaabu. Inshallah gammachuu nama kamiitoo walitti haa dhaabe akkana waliin jiraachisuu namni keessattuu bultii keessatti nama waanyu namni maasha Allah bultiin tun akkan deemtiin jenna wallahi bultii san bultii akkasiin rabbi si jijjiira yoo kaleellee dhibti si dhibte jechuudha. Namatti waanyini namatti ni naafini histii garaagaraatiin namatti wanni ta'uu yaadini namaaf gammachuu yaadate yeroo kamiyyuu jechuudha. Gaafa namaaf gammachuu yaadate rabbiin daran siif kenna gammachuu daran sii dabala jechuudha. Yoo qaraa bultiin tanti gaaga'amtuu taate khayrii rabbiin sii jijjiiruu danda'a. Kanaaf hisdiin faayidaan qabdu. Hisdii jechuun namni tokko akkasii wanni sun akkasii maaf akkana godhatte akkas godhatte jechuun hisdii mataa isiiti jechuudha. Isin sunu waanyuudha waan ta'eef waan biraa nama godhuuf osoo hin taane jechuu barbaadeeti. Dirqama waan biraa nama godhuuf yaalee godhuu wanni miti. Garuu hoo namni wama argi waan bareedduu argi maashaallah tabaarakallah. Akkamiin walirraa bareedan akkamitti akkas ta'an akkamiin akkasitti yoo jettee nama saniif du'aa iyyuu deebiste rabbii wallahi khayrii sii jijjiira tantee tana bareedduu rabbi sii godha jechuudha.